Odoo gammachiisaan afaan Oromoo Yuunivarsiitii Kolleejjii Liberal Arts jedhamu kan Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaa keessatti argamutti har'a Amajjii 23 2025 barsiifamuu jalqabuun obbo Baqqalaa Garbaa OMN itti himaniiti jiru. Kanumaan wal qabatee obbo Baqqalaa Garbaa akka OMN'f yaada isaanii kennanitti afaanicha yuunivarsiitiiwwan addunyaa hedduu keessatti akka barsiifamuuf dhiibban bal'aan yeroo garagaraatti taasifamuu turuun kan yaadachiisan obbo Baqqalaa Garbaa har'a akka milkiitti ilaallee jirra jedheeti jira. Odoo keenya dabalataatiin wataaddarri Itoophiyaa yookaan Beeraawit Poolis jedhamuun kan waamaman mootummaa Itoophiyaa irratti qeeqa guddaa kaasuun dhagahameeti jira. Amma duraa ajaja keessan fudhannee dhiiga uummata keenyaa gadi naqaa turreem amma booda garuu ajaja keessanillee fudhannee dhiiga obboloota keenyaa gadi naquurraa harka keenya kaafanne jechuunis guyyaa kaleessaa qeeqa guddaa mootummaa Itoophiyaa irratti kaasaniiti jiru. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Oduu keenya xumuraatiin Oromiyaa keessatti maqaa qawwee isinii binna jedhuun qotee bulaa irraa birrii funaananii uummata hiyyoomsaa jiran jedheeti jira xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammadin. Kanumaan wal qabatee komeen uummata irraa dhagahamaa jirtuun bara darbellee qawwee fi shugguxillee manatti isiniif raabsina jechuun uummata irraa maallaqa walitti qabanii maallaqni sun achi buuteen isaa dhabamuun ni yaadatama. Obbo Fiqaaduu Tasammaa maallaqa miliyoona 6 uummata irraa walitti sassaabee akkaawuntii raayyaa ittisa biyyarra galchee jira qawwee eeggatuttiin jira jechuun yeroo adda addaa irra deebiin gaafiif deebii yeroo geggeessu hundattuu dubbataa turuun ni yaadatama jechuun har'allee sanumatu irra deebiin fala jijjiirratee maqaa jijjiirratee nutti dhufe jechuun hawaasni komii isaanii dhageessisaati jira. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oksajii Miidiyaa oduuf odeessaalee keenya guyyaa kana qabannee gurra isin buusuuf deebinee dhufneeti jirra. Guyyaa guyyaan oduu keenya akka isin bira ga'uuf fuula chaanaala YouTube Oksajii Miidiyaa subscribe godhuu hin dagatinaa. Hangafoota oduuti kuneem amma oduu bal'inaan isin dhageessifna. Oduu keenya jalqabaatiin afaan Oromoo Yuunivarsiitii Kolleejjii Liberal Arts jedhamu kan Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaa keessatti argamutti har'a Amajjii 23 2025 barsiifamuu jalqabu obbo Baqqalaa Garbaa OMN itti himaniiti jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa immoo barsiisaa jalqabaa gosa barnoota afaan Oromoo Yuunivarsiitichaa keessatti kennan ta'anii qaxaramuu himaniiti jiru. Kolleejjii Liberal Arts keessatti kan eegalame sagantaa afaan Oromoo sirna barnoota idileem yuunivarsiitichaa keessatti hammatameem barattoonni eebbaaf kireeditii isaanii barbaachisuu keessatti akka lakkaayamuuf beekamtii argateeti jira. Akka obbo Baqqalaa Garbaa jedhanitti barattoonni gosa barnootaa kana fudhachuuf galmaa'an 25 yoo ta'an barattoonni 5 eeggattumaan galmaa'anii jiraachuu himeeti jira. Yuunivarsiitichi biyya alaa keessatti afaan Oromoo akka gosa barnootaa tokkotti kennamuun kan jalqabaa ta'uun obbo Baqqalaa Garbaa eereeti jira. Afaanichi yuunivarsiitiiwwan addunyaa hedduu keessatti akka barsiifamuuf dhiibban bal'aan yeroo garagaraatti taasifamaa turu kan yaadachiisan obbo Baqqalaa Garbaa har'a immoo ifaan ifatti milkaa'e jechuunis gammachuu isaanii ibsataniiti jiru. Odoo birootiin wataaddarri Itoophiyaa yookaan Beeraawit Poolis jedhamuun kan beekaman mootummaa Itoophiyaa irratti qeeqa guddaa kaasaniiti jiru. Dr. Abiy Ahmad waan inni hin eegentu walgahii irratti isa mudate. Wataaddarri Itoophiyaa biyyi nan qaba jettee yaaddu keessaa Beeraawit Poolisii kana kan biyya ufiitiif dhaabbatu ta'uun yeroo adda addaa muummichi ministeerallee faarsaa turuu fi dubbataa turuun ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee rakkoo Oromoof Oromiyaa keessatti deemtu bira darbee biyya Itoophiyaa hunduma keessatti deemtu irratti wataaddarri Itoophiyaa kun qeeqa guddaa kaasee nuti abbootiin keenya kan nu guddiftee fi akkasumallee kan nu barsiiftee asiin nu geesse waan qabnu dabarsinee kan biraatii kennuu fi nyaachisuudha malee kan qabnu dhoowwannee uummata keenya dhiiga jiksuu bakka deemnu hundatti akka kabajaa dhabnuu fi miti jedhaniiti jiru. Kanumaan wal qabatee amma boodan ajaja keessanii fudhanneem ajaja nama kamiitiinuu uummata keenya dhiiga jiksuurraa harka keenya kaafne jechuun qeeqa jabaa
mootummaa irratti kaasaniiti jiru. Yeroo hundumayyuu Itoophiyaa keessatti wanni afaaniin jedhamu hojiitti hin hiikamu. Kuni osoo hojiitti hiikamee waan gaarii jechuun namoonni siyaasatii fi rogeeyyiin miidiyaa hundumtuu irratti dubbataati jiru. Kanumaan wal qabatee yaada wataaddarri Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa irratti qeeqa kaase kanaan wal qabatee namoonni baay'een yaada kana dura xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad kaaseen wal bira qabanii yoo ilaalamu waan wal faallessoo miti. Yeroo baay'ee yaada xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad kaasu namoonni baay'een keessafuu namoonni mootummaa deeggaran qeeqa guddaa yeroo irratti kaasan ni argina. Har'a garuu yeroo qaama mootummaarraa kan ta'eef wataaddara Itoophiyaa biyyi sun abdattum haala saniin sagalee wataaddara hundumaayyuu bakka tokkotti kan walitti qabatee mootummatti qeeqa kaasu dhagahamu mee warri sun akkam akka tahum anaafis gaafiidha. Kanaaf xiinxalaan siyaasaa waan dhufuuf waan darbee fi waan keessa jiru hundumaayyuu raagee waan lafa kaa'es ni fakkaata. Olee bubbula malee wanni xiinxalaan siyaasaa jedham guyyaa guyyaan argaati jirra. Waan ganamaa jaatu galgala urgaaya akkuma jedhan waan kalee inni raagaa turetum har'ammoo mootummuma keessan gadi bahee futta'es ni fakkaata. Oduu keenya xumuraatiin Oromiyaa keessatti maqaa qawwee isinii binna jedhuun qotee bulaa irraa birrii funaananii uummata hiyyoomsaa jiran jedheeti jira xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad. Itti dabaluunis kanaan dura bara 2012 maafiyaan mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaa Oromiyaa qawwee isiniif binna jechuun uummata irraa qarshii miliyoona 6 funaanuun ni yaadatama. Kilaashii 45 fi shugguxii 1700 binneera ni raabsina jechuunis uummata irraa birrii walitti qabaniiti turani. Qawween sunillee takkittiin osoo uummata harka hin gahin sanuu duubee kafalchiisaniin uummanni akkasitti harka qullaa hafe jechuunis hawaasni komee isaanii qabuun gama peejii feesbuukaa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammadiin ibsataniiti jiru. Kan baranaa kun immoo akka jedhanitti qawween uummataaf raabsamuuf deemuun qawwee 100,000 fi 5,000 jechuunis ni yaadatama. Kuni waan baay'ee nama gaddisiisudha. Akkasumallee shugguxii 7,000 isiniif binna jechuunis uummata irraa walitti deemaniin qarshii funaanaa akka jiranis xiinxalaan siyaasaa ibseeti jira. Kanumaan wal qabatee uummanni komii isaanii akka ajaa'ibatti dhageessifatee yookaan waliif dabarseeti jira. Komiin hawaasa irraa dhagahamem kan bara darbeetu nuuf jilam bara darbe ciniinamne bara nammoo hin ciniinamnu jechuunis uummanni waliif dabarsaa akka jirus ni beekama. Gibirallee irraa funaanam nageenya uummataa eegsisuu dadhabaniim har'a garuu deebi'anii nageenya keessan mana manatti eeggatuu qabdanii yoo balaan hundinoom biyya kana mudateem biyyi kun kan keessanii kan eeggatan isinuma jechuunis qawwee isiniif binnaa birrii hammana kafalaa jedhaniim uummata irraa birrii 100,000 200 hanga 250tti uummata irraa akka guuraa jiraniim ni beekama. Namoonni duubee kafmoom birrii 50,000 hamma birrii 100,000 akka kafalaa jiranis ni beekama. Dhaamsi xiinxalaa siyaasaa Jawaar Muhammad uummataaf dhaamem yoo dhugaan qawwee isiniif hiran tahem harkatti isiniif fidanii isinilleen harkatti yoo itti kennuu tahem irraa fudhadhaa san tahuu baannaan birrii keessan hin qisaasinam, birrii keessan bilaasha hin baasinam, birriin isinii kennamus isinii deebi'uu fi qawween isiniif kennamuuf hin jiru jechuunis dhaamsa isaa dabarseeti jira. Dhuma irratti komiin hawaasa irraa dhagameen bara darbellee birrii miliyoona 6 nurraa guuraniim hanga ammaa waan tokkollee tana buutee isaa hin argine jechuunis hawaasni komataati jira. Yeroo gaafanne birriin sun eessa jira jennee yeroo nu gaafannem Fiqaaduun Tasammaa akka jedhutti birrii akkaawwantii raayyaa ittisa biyyarra galcheen jira. Qawween hanga nuu dhufuuf eeggataa jirra obsaanuun jedhaa ture hanga ammatti achi buutee miila bakar waaree tahee birriin keenya jechuunis hawaasni komii isaa dhageeffataati jira. Mootummaan hanga kana hundaayyuu hawaasa ofii bulchaa jiruufim hawaasa ofii irratti mootummaa tahem haala kanaan dararuufim qotee bulaa dafqa ofiitiin bulum haala kanaan birrii irraa guuranii rakkisuun ilma namaa biraa mitim rabbi birattillee waan nama
nama gaafachiisu ta'uun isaa waan hin hafnedha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media oduuf odeessaaleen keenya guyyaa kana qabannee isiniif dhufne kan hanga ammatti nu dhaggeeffattan. Kanaaf odeessaalee keenya guyyaa argatu fuula YouTube Oxygen Media Network subscribe gochuun akkasumallee viidiyoo like share waliif gochuu hin dagatinaa. Gama peejii Facebook Oxygen Media Networkiitiin kan hordofaa jirtanillee fuula peejii keenya follow gochuun guyyaa guyyaan odeessaaleen keenya akka isin dhaqqabu godhachuu ni dandeessu. Sagantaan keenya kanarraa asumarratti goolabamam sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinoom nagaa tahaa.